hundaa'e jechuudhaan kan isaanii ibsaa turani. Egaa mootummaa kana hundeessuudhaaf bu'uura jedhanii kan isaanii ibsaa turani filannoo marsaa ja'affaa jedhamuudhaan baatii muraasaanii dura geggeeffamedha biyyattii keessatti. Biyyattii guutuu keessatti geggeeffame jechuudhaaf kan nama dandeessisu ta'uudha baatus filannoon itti fakkeessaadhaaf deemee ni jirama. Egaa filannoon tokko ulaagaa filannoo kan guutuudhaaf danda'u yoo maal ta'edha waan jedhu qabxii muraasaa kaasee gara keessanitti dabarsuutanii barbaada. Filannoon tokko filannoo jechisiisuudhaaf akkuma addunyaatti ulaagaalee bu'uura sadiitu jiru. Ulaagaalee bu'uura fair, free and democratic election ta'uu qaba. Fair election filannoon sun filannoo haqa qabeessa ta'uu danda'utu irra jiraata. Filannoo bilisa yookaan filannoo haqa qabeessa ta'utu irra jiraata. Filannoon tokko fair ta'uudhaaf jechuudha. Haqa qabeessa kan jechisiisu filannoon tokko maalidha? Yoo qaamni filannoo ta'ee dhihaachuudhaaf danda'u uummata sanaaf filannoo ta'ee dhihaachuudhaaf danda'u dirree wal bargatee wal qixa fiigee wal qixa dorgomee sana keessaa uummanni waan isaaf ta'u filachuudhaaf yoo danda'edha. Kun hin taane filannoo Itoophiyaa keessatti marsaa ja'affaa jedhamee geggeeffame kana keessatti bilisa ulaagaa ittiin bilisa jechisiisuu hin qabu ture filannoon marsaa ja'affaa Itoophiyaa keessatti geggeeffame. Kunis hoogganoonni dhaaboleen siyaasaa hundumtuu kan filannoo kana irratti hirmaatanii silaa filannoo uummataaf ta'uudhaaf danda'an manneen hidhaa keessatti guramanii kan dhiibamanii filannoo keessaa ba'anii uummanni bakka filannoon hin dhiyaanneefitti ba'ee akka sagalee kennu dirqamsiifamee waan ta'e filannoo bilisa jechuudhaaf wanni si dandeessisu hin jiru jechuudha. Abbaa barbaadu ba'ee hin filanne uummanni filannoo sana irratti hirmaata. Inni kan biraa political election miti filannoon kun kan political kan wayitaawaa miti yeroo isaa kan eeggate miti. Yeroo garagaraatti seeraan ala filannoo dabarsuudhaan bulchiinsi Abiy Ahmed filannoo geggeesse waan ta'eef ulaagaa kana sadansaatiin iyyuu ulaagaa filannoo guutuudhaaf kan hin dandeenye filannoo sobaa filannoo uummata biyyattiis bakka bu'uu hin dandeenye sagaleen uummata biyyattii keessatti dhaga'ameera jechuuf illee kan hin dandeessisnedha jechuudha. Mootummaan bilchiinaa amma hundaa'u kun yeroo akkamii keessatti hundaa'u kontekstii isaa ilaalutu gaariidha jalqaba irratti. Tokkoffaa Itoophiyaan yeroo ammaa dhiibbaa biyya keessaa fi biyya alaatiin yeroo akka afuuffeetti waxxaramtee dhiphattee jirtutti gaagaamni siyaasaa guddaan biyya san keessa jiru waan ta'eef. Lammeessoo yeroo itti waraanni hammaateetti waraana hordofee immoo beelli kutaalee biyyattii garaagaraatti buqqaatiin mormiin uummataa yeroo jabaatetti waraanni gosa lama jira immoo Itoophiyaa keessa waraana conventional waraana fuuldura ifaan ifatti waraansa kaaba Itoophiyaatti godhamuu fi kutaalee biyyattii garaagaraatti immoo waraana riphee loltummaatiin gaggeeffamu keessa jirti biyyattiin. Sadeessoo immoo yeroo kufaatii diinagdee hamaa keessummeessaa jirtutti. Kufaatiin diinagdee kun sababa garaagaraa qaba. Tokkoffaa sababa waraanaa qaba. Lammaffaa immoo dhiibbaa diinagdee dhibeen koronaa walumaa galatti akka addunyaatti fide hordofee unkurama diinagdee dhalateedha. Kasadeessoo immoo dhiibbaa balaawwan uumamaa akka hoomaa awwaannisaa, balaawwan lolaa, hongee kana hordofee diinagdeen Itoophiyaa gaagama guddaa keessa jira. Sababa waraanaatiin immoo deeggarsi alaa irraa citee rakkoo guddaa keessummeessaa jirtutti piroojeektoonni gurguddoon yeroo dhaabbatanitti namooti hojii dhabdummaan biyya keessatti dhalatee dargaggeessii fi namooti baay'een yeroo hojii dhabanitti karaa biraa immoo qaala'insi jireenyaa yeroo samiidha itti mootummaa hundaa'etti fudhatuu hin dandeessa. Afuraffaa irratti hariiroon dippiloomasii Itoophiyaadha. Hariiroon alaa Itoophiyaan biyyoota addunyaa qofa osoo hin taane dhaabbilee addunyaa garaagaraa akka UN kan akka gamtaa Awurooppaa kan akka gamtaa Afrikaa wajjiniin hariiroo diinummaa yeroo horattetti kanaaf karaa kufaatii diinagdee karaa waraanaa karaa garaagaraa qofa osoo hin taane karaa dippiloomaasii addunyaan yeroo itti Itoophiyaa balaaleffataa jirtu keessatti mootummaa hundaa'e kabiraa immoo yeroo itti mootummaan kun hundaa'etti Oromiyaa keessaa yeroo itti mormiin dhoo'ee dargaggeessi mootummaa mormaa jirutti mootummaa hundaa'e waan ta'eef kanarra dhaabannee beekamtiin mootummaan kun akka addunyaatti biyya keessaas biyya alaas qabu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Yaa anini jecha filannoo kana wal qabate waa yeroon kaasuun irra waan gabaatu dubbachuudha yeroon akka dansaatti ibse filannoo mootummaan Itoophiyaa seena biyya Afrikaa keessatti most probably borbarnoota gugurdaaf Afrikaa keessatti seena ta'uu danda'a. Elementi siyaasaa keessatti tuqaani bu'uuraalee guguddoo siyaasaa keessatti waan akka ijoon laalama tokko filannoo yoo jedhanii tapha kubbaa miilaatiin wal fakkaata. Tapha kubbaa miilaa keessatti garee kubba miilaa Spain La Liga English Premier League hakka fudhachuu dandeetta. Warra kan cuf keessa gareen 20 yookaan gareen 15 gareen 10 jiraachuu dandeetta. Gareen tun marroon seente kubba miilaa seente taphattii jechuudha. Garee tan kee garee wal mormitu jira, taphattoota jira.
garte taphattoota kudhanii tokko seensifattee in taphatti kanaan firii jechuu ni dandeenye bilisummaan taphatti feer ta'uu isiitiif alaqaa yookaan boos riifar yookaan daanyeedhaniin kana moballees waraqati itti kennee kaardii diimaan ari'u kaardii yeeloo kennee fi adabsiisu kana jiraachuu hasadeessoo ammoo tapha kubbaa miilaa godham keessatti yeroo kamillee sa'aatiin kennamu qabdi sa'aatiin kennam sa'aata gab daqiiqa 90 caalaa sa'aatii gubatteedhaan daqiiqa 5 yookaan daqiiqa 3 boosiin yookaan riifarii yookaan daanyaan sun qabatee kennee tan sadeenti taa'u yoo fakkeenya tapha kubbaa miilaa keessatti taphattoota kun lamaan garee tan lamaan kan waliin taphatte keessa garee tokkoon dhaabadheettee garee taaniin callisaa galchettuuni firii hin taane fudhatama hin qabu daanyaa yookaan abbaan seera kataa sun feer ta'ee warra lamaan wal qixxoon ilaalin ta'uu hin dandeenyu tan sadeessoo kubbaa miilaa seera kubbaa miilaa daqiiqa 90 kan kennitu keessatti daqiiqa 120 yookaan daqiiqa 150 yookaan daqiiqa 10 yookaan 50 taphachiifte fireedik jechuun hin dandeettu filannoo Itoophiyaa kan sadeen keessaa kamsi ta'e firii akka hin jennee fi paartiin dorgomti jirtu bilisiginaa badhaadhinaa fi piipiit maqum tokko jijjiirate kophaa fi dorgomee jechuudha. Haa warri waliin uf jala haa akka mushurraa waliin taphat izeema booda irratti itti dhumna hardhayyuu yaayyuu wal fuunee waliin jedhan. Lammeessoo feer filannoon Itoophiyaa kan godhamte keessatti eentu taazab addunyaan hin diddeeyyatu beekamti dhoowwatte. Sadeessoo preedik election kennuu filannoo Itoophiyaa mammarii bakka bootu uummata maani jaaffaa jedhana paarlama konstituushinii kamirratti paarlamaan tokko Itoophiyaan wagga 5 wal jijjiirtedhani wagga 6 bulcha injirtuu jechuun agamma filannoo biyya Ahmadaar itti shuumamee bulchata keessatti agamma filannoon bakka ittiin godhamin jirti jechuudha suumaleefa maanifaat kalee guyyaa deengadda godhamte filannoon kun agamma qabxiin hin beekamne jechuudha pireedik wagga 6 duubayyuu agamma biyya Ahmadaar shuumamee filannoon jilaan deemuu jirti jechuudha kiraateeriyaa filannoo waan hin guunnee fi hirannoo jennaan jecha kana yoon carraasii kennuun duratti hasaa Abiy Ahmed gaafa muudama inauguration isa jalqaba paarlamaatti dubbate waa'ee filannoo fi siyaasa ዲሞክራሲ ilaalchisee dubbate waadaa galee fudhannee waliin deemne. የኔ ሐሳብ ካላሸነፈ ሞቼ እገኛለሁ ማለት ግን እንኳን ሀገርን ሊያቆም ቤተሰብን ያፈርሳል። ያለችን አንድ ኢትዮጵያ ነች። ከየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት በላይ አገራዊ አንድነት ይበልጣል። አንድነት ማለት ግን አንድ አይነትነት ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል። አንድነታችን ልዩነቶቻችንን ያቀፈ ብዝሃነታችንን በህብረ ብሔራዊነት ያደመቀ መሆን አለበት። እኛ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲና ነጻነት ያስፈልገናል ይገባናልም። ዴሞክራሲ ለኛ ባዕድ ሐሳብ አይደለም። በዓለም ውስጥ በብዙ ማህበረሰቦችና ሀገራት ዴሞክራሲ